Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kaanis nagaa kooti galata waaqayyoo nagaan na bira jiru simbiras akka jiru abdii guutuun qabaa isiniin jedha. Egaa kaarralee viidiyoo takka qabadheen kara keessan dhufee tura viidiyoo tana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaal keenya faarawaa taatan sabiskiraabii godhaa isiniin jedha. Warri obboleewwan keenya musliimaa taatanii ramadaana gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni immoo tsooma faasigaa tsoomtanis akkasuma ayyaana gaarii hookaniin immoo tsooma gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka haaluma kanaan wal qabsiisee egaa kan ramadaana fi akkuma yeroo darbee maatii keessan yaadadhaa namoota keessan waan xiqqaarraa ka'aatii guddaadhaayyuu hin jedhu anuyyuu wal gargaaraa hoggaadhaan dhufaa. Akkasuma eebba sargattanii jedheen viidiyoo dabarsee ture egaa akka obboleettiin keenya tokko maatiidhaaf meeshaalee adda addaa bitteetoo jirti haa ta'u malee suuradha dhiifama isiniin jechuu jaaladha. Tokkoon isaa garuu isinittan hima jechuudha suuraa akkuma asirratti argaa jirtan kana xeefii bittee fi xeefii baay'eedha kan bitame matootu bitame xeefiin jechuudha xeefii matoo zayin akkasii sukkaaraa bunaa akkasuma baaldiin itti bukaa'u teechotuyyuu jira. Wantoonni dhiifte tokko homtuyyuu hin jiru jechuudha daakuu duqeetii kan irraa ka assaan buksaa wantoota adda addaa ka waan mi'aawu haa ta'u ittiin afxaruuf yookaan ittiin lulluqachuuf kan hojjetan jechuudha. Homaan dhiisnee maatii ofii yaadattee isinillee warroonni akkanatti maatii keessan yaadattan eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa wal eebbisa. Eebbi namaa gaafa tokko waaqa fuulduratti gaariidha jechuudha. Namni wal eebbise eebbifamaadha jedha sagaleen illee waan ta'eef wal eebbisa nama akkanatti haa ta'u haadha ishiitii kan goote suni haadha keessaniif goote namni rakkataa naannoo ofii waa tokko godhee fi rakkataa naannoo keetii akka waa godheefitti itti gammadaafidha. Maaliif maal rakkoon jiraree haadhaaf kana goote jechuu miti. Haadha sanuu akkaataa itti gargaaran yoo sii galeedha jechuudha malee waanuma ta'eefi miti jechuudha. Hundaaf galaafii miti waa'een haadha. Kanaafuyyuu kanaanuu maatii odoo qabanuu keessattuyyuu ijoolleen keenya baay'inaan hangam beeke dirasii jechuudha nama beekee fixe jechuun hin danda'amu. Hangam beeku baay'inaan warra gaa'ila keessa seenee ijoollee lama ijoollee tokko qabaatee ijoollee sadi qabaatee warra biyyaa bahe baay'inaan waxaatiin odoo baratuu bahe ijoollee muraasa yookaan ijoollee xiqqoodha. Dhugaan isiniin jedha jechuudha baay'inaan warroota mana qabanii ijoollee qabanidha. Amma as keessatti ilaal ijoolleedhaaf qoodutu jira madrasaatu jira ijoollee abbaa manaatitu jira kana hunda keessa darbanii maatii ofii qallaaluu jechuun qarqaaruu yookaan immoo deeggaruu jechuun waan xiqqaa isinitti fakkaatina. Kanaafuu wal eebbisa. Eebbi isinamma rabbi siyaa kennu bakka hir'ate isas siyaa guutu yoo isin jettanii dachaadha mana obboleettii kanaatti ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee nuti ishii qabnurraa kaan mana keenyaaf kaan kaaniif qoonnetiidha dhugaa ani haa ta'uudha malee baay'ee garaana nyaatan jechuudha ijoolleen keenya ofumarraa nan beeka waan ta'eef jiini gaafa dhufte bakka baay'eetti yeroo addaan qoodutuyyuu jira jechuudha kana mana kiyyaaf kana daa'ima kiyyaaf kana akkanaaf kana akkasiif jedheetu akkasumatti isinis waan akkasiitidha kan gootan waan ta'eef waan xiqqaa miti achi teenyee hojii namaa odoo hojjennu asitti immoo hojii biraa hojjechuu jechuun eebba guddaadha kanaafuyyuu jabaadhaa wal eebbisaanis ni jechuu jaaladhaa ammallee warroonni ramadaanaaf warra naannoo keessanii dandeessan hoo dadhabdan daakuu kiiloo 2 bittanii fi faxiraa wayii hojjetatanii akka ittiin guyyoota dabarfatan gargaaraa. Egaa namni rakkataa naannoo ofiitii dhabee hin jiru. Hundi keenya iyyuu rakkataadha yaa ta'u malee tokko irra tokko biddeen nyaatee yoo bule tokko biddeen sanuu dhabaa tokko qixxaa nyaatee yoo bule tokko qixxaa sanuuyyuu dhabaa kanaadha buraa burreedha biyya keessa wanti jiru waan ta'eefuyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu haala isinii danda'ameen ishii birrii 10 qabdan irraa birrii tokko yeroo kana keessa wal yaadadha jaalala isin mul'isaa eebbas ni qabaa wanta baay'ee of keessaa qaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa kabarreen gaddaallee kanatti ijoolleen maatii gargaaran jiru isiniin jedha ammas immoo warroonni gargaarsaaf yookaan immoo tsooma kanaaf egaa ka har'i guyyaa arfaffaa mumaadhi eegaleetoo jira ammas guyyoonni ni jira waan ta'eef maatiin haa qaqqabsiisi warri jettan hoggaa jiraattan ta'ee bilbilli kiyyaa kaan ni jira taambileelii gubbaarraa kara gadii jalaatitti jechuudha. Kanaafuyyuu bilbila kiyyaan bilbilaatiin argadha jabaadhaa wal jajjabeessaa hundumaa ol immoo biyya ormaa ta'aniitoo yeroo hunda ayyaana dabarsuu garaan nama baduu ijoollee ofirraa adda baanii addunyaan hin guuttu.
egaa ka tokko fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu jedha. Saayinsiin akka qoratetti hanga danda'ameen waan qabdan irratti bakka galeen hojjedha jettanii murteessitanii yeroo qabdan yeroon jirtu umuriin jirtu ishee xiqqoo tana ijoollee keessa wajjin dabarsuuf ayyaana ijoollee keessa wajjin dabarsuuf tattaafadhaa jabaadhaa. Gammachuu qabaadha ammoo bakka jirtanitti inni guddaan amma nuti dhugaan isin jedha waan na gammachiisu keessaa yeroo ayyaanni dhufe ani waan biraa godhuu waan dadhabe daabboon tolcha. Maaliif waan an jiru sanitti sammuu koo amansiisu waan an barbaadeef maaliif dhala nasitti gatee deeme mana nasitti gatee deeme waan xiqqaa miti jechuudha. Garuu immoo guyyaa sanani bohaaree bakka ofii kiyya bohaarsee of oolchuuf jecha daabboon tolcha daabboon daffaa jechuudha mana isaaniitti maaliif akkan arge waan hundan argadhu waan ta'eef ani beektu kontiraatadha kanan ture ani alaa miti waan ta'eef iyyuu jechuudha. Warroonni akkasii kunillee firii of godhuudhaaf yeroo ayyaanni dhufee zim jettanii miidiyaa qofa osoo hin ta'in gaadaa keessa zoor jedha waan godhachuu qabdan godhadha. Odoo maatiin jaalalli maatii akkasumatti odoo jiru kiyya yoomii ijoollee koo wajjin yoomii mana koo wajjin yoomii jettanii of dhiphisuurraa yeroo ayyaanni dhufe waan akkanaa kanatti dabarsaa akkasuma ramadaanas salphaa isiniif haa godhu keessatti obboleewwan tsoomtan jechuudha isaan kaa tsoomanii tsoomuu baatanii taa'ii boqadhu jedhanii laphee irraa gasii habuudhu nyaattee hin jedhanii nan beeka obboleewwan tsooma wajjininis hojjedheen beeka waan ta'eef iyyuu jechuudha ukkuluma numa faana hojjechaa oolu guyyaa guutuu galgalas immooyyuu erga lulluqqataniin booda ukkuluma keenya hojjetu jechuudha. Kanaafuyyuu isaan hojiidha ka isaan kanattidha kan amananii haga danda'ameen of jabeessa rabbiin isin haa gargaaru. Akkasuma immoo wanti haaratti hoggaa jiraate qabadheen isin dhufa keessattuu ijoolleen gaaffiiwwan ammas nagaafachaa jirtanii nan dhufa viidiyoo biraatiin isiniin jechuun jaaladhaa jabaadhaa hanga danda'ameen egaa ka ji'a sanatti jabaadhati birrii fudhanis digdamas hatta saamunaallee bittanii hoggaa walii kennitanii waan tokkodha. Har'a saamunaan tokkichi saamunaa wayyaadhaan miiccamu iskaayil kan jedhamu haga 75 hanga 80 deemee jira jechuudha. Gabaan burreedha baay'izawwee kana beeka gabaa tokkotti 75 ta'e gabaa tokkotti 80 ta'a saamunaan akkasirra jechuudha kan jiru. Kanaafuyyuu hanga danda'ame saamunaadhaa walii bituu waan salphaa miti. Yeroo baay'ee saamunaa nuti akka salphaatitti ilaalla. Garuu kan ittiin miiccannu ittiin dhiqannu malee I don't know jechuudha. Nyaattu dhiqattu malee qulqullooftu malee kan nyaatte iyyuu sitti wanni jedhu waan ta'eef iyyuu kanaafuu waliif hin tuffatina jechuu kooti. Ishiin tun maal keessa jirti? Ani birrii hanga tanan qaba. Ishii tanaan ani teemira bitee to'oon kenne maal gooti jechuurraa akkuma walitti dhiyaattanii yoo teemira fakkeenya birrii 250 nu argame birrii 400 nu argame teemira tokko bittanii yoo walii laattan inni illee eebba tokko saamunaa bittanii yoo walii laattan inni eebba tokko maaliif wanni hunduu xiqqaa miti isin jechuuf wanti salphaatti gadi baamee yeroo kana keessa wanti dhibbaa gadi sirumaa dhabamuuf deematoo jira. Duraan wantoota xiqqoo hanga 50 illee ni argamaa ture amma wanni dhibbaa gadi sirumaa baduuf deemaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu ani yeroo hunda gargaarsa namaa osoo hin taane warri odoo tsoomanuu aduu keessa oolu ni jiru waan ta'eefidha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hoggaa wal yaadatan gaariidha isiniin jechuufanii egaa ka viidiyoolee isinitti dheeressu viidiyoo koo yaada koo asumarrattan xumuraa bakka jirtutti nagaa ta'a hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.